Ashamaa harka fuunee daawwattoota maashokuun odeessa artiiti. Odeessa keenya har'aatiin badhaasaa Haacaaluu irratti xiyyeeffachuun isiniif kurfeessinee jirra. Itti dhiyaadhaa. Goota ija barbadaa yoo weellisuu fi waltajjiiwwan inni irratti dhaabbate hojiiwwan isaa agarsiisuun haalaan jaallatamu. Qabsaa'aa mirga dhala namaati. Haacaaluun namoonni hedduun hoggaa waa'ee isaa haasa'an yookaan irraa dubbatan The Performer yookaan nama hojiiwwan isaa istiidiyoo keessatti irraa weellise waltajjittis akkuma jirutti dhaleessu jechuun irraa dubbatan. Inni weellisaa qofa odoo hin taane nama yaada abdii fi hawwii uummata isaa aartiin miidhagsee jechoonni weelleewwan isaa keessatti ittiin dhimma bahu miira nama hawwatu bulanii bubbulanii mi'aawu. Hojiiwwan isaatiin dhaloota danuu hamileessuu fi onnachiisuu danda'eera. Yoo dhuguma aartiin jijjiirama uummata isaa keessatti humna qabu agarsiisa ta'e hojiiwwan Haacaaluu Hundeessaa boonsaa keessatti mirkaneeffanna. Aartistiin abbaa sagalee kiloolee fi simboo waltajjiiwwan gurguddoo dacheen Amboo biqilchitee addunyaa aartiif gumaachite Haacaaluun bara jireenya isaa keessatti weelleewwan soora qalbiif tolan dhalootatti ammoo darbanii caqafamuu danda'anii fi bulanii bubbulanii nutti mi'aawan gumaacheera. Sanyii mootii albama isaa jalqabaatii fi uummataan haalaan ittiin wal bare maalan jira hojiiwwan isaa keessaa haalaan jaallatame jirraa eessa jirtaa maal mallisaa fi kanneen birootis nuuf gumaachee waxabajjii 22 ganna 6 dura wareegame. Maarree goonni du'us akkuma innuu jedhu seenaan rirmi hin nyaatu. Kaayyoo aartistii qaalii kana itti fufsiisuu fi arjummaa akkasumas garraamummaa isaa ittiin yaadachuuf faawundeeshiniin aartist Haacaaluu Hundeessaa hundaa'uun bara baraan badhaasa aartistoota ciccimoo fi gameeyyii akkasumas hayyootaa fi wayyoota afaan aadaa fi aartii uummata kanaaf gumaacha olaanaa taasisan beekamtii fi badhaasa kennu erga eegalee ganni 5 lakkoofamee jira. Baranaas yaadannoo guyyaa aartist Haacaaluu itti wareegame ganna 6ffaatii fi badhaasni aartist Haacaaluu marraa 5ffaa magaalaa Finfinneetti gaggeeffameera. Badhaasni kun hojiiwwan muuziqaa dameewwan adda addaa irratti kan taasifame yoo ta'u gameeyyii aartii fi afaaniif gumaacha olaanaa taasisanii addunyaa kanarraa galaniifis beekamtii fi badhaasni laatameera. Haaluma kanaan aartistii gameessaa, walaleessaa fi yadaleessaa aartistoota gameeyyii keessaa weellisee Koloneel Sahaalee Dagaagoof badhaasa umrii guutuu yookaan Lifetime Award kenneera. Gama biraatiin aartist Darajjee Zamaduus badhaafamaa Music Care Award kan taasise yoo ta'u aartist Darajjee Zamaduun ganna 46 oliif nama aartii ta'uun kan beekamuu fi hojii isaa bara 1972 keessaa Horuun Yaabunaa Fayyuun Baranummaa jettuu fi wallee seensa sagantaa afaan Oromoo turte gumaache. Kana malees albama 2 ol midhaagsuunii fi aartistoota kanneen akka Xilaawun Gassasaa fi Ilfinesh Qannoof walaloo fi yadaloo midhaagsuun aadaa afaanii fi aartii uummata kanaa dagaagsuu keessatti gumaacha olaanaa inni taasiseef badhaafamaa nama muuziqaa yookaan Music Care Award ta'uusaa odeeffannee jirra. Badhaasa kanarratti aartistoonni as bahaa albama waggaa qindeessitoota daayirektoroota weellistoota weellee qeenxee midhaaysan akkasumattis ogeeyyiin garagaraa badhaafamanii beekamtiin isaaniif laatamus sagantuma kanarraa odeeffannee jirra.